Wajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa gama raawwii hojii kurmaana lammaffaa gaggeesse. Gama raawwii hojii kurmaana lammaffaa kanarratti hooggansii fi hojjettoonni wajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa fi kutaalee magaalota miseensonni qindoomina mana maree imaaxaa irratti hirmaataniiru. Gamicha haasawaan Kassaaqaan itti gaafatamaa wajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Abdulqaadir Xayyiboo akka jedhanitti gama raawwii hojii kurmaana lammaffaa gaggeeffamu kun hanqinoota jiran adda baafachuun galtee kurmaana itti aanu keessatti sirreeffachuun bu'aa barbaadamu fiduuf ta'uu ibsan. Gabaasni raawwii hojii kurmaana lammaffaa hojjetaman dhiyaate keessattis inisheetiiviiwwan misooma garaagaraa babal'isuun gurmii intarpiraayizoota 1280 miseensa 15,468 karoorfachuun intarpiraayizii 1,393 fi miseensa 20,045 hojiitti galchuu ibsan. Alseerummaa lafaa imaaxaa seeraan ala qabamee ture diigsisuu, sheedii hirmaannaa uummataan ijaarsisuu, hojii barbaaddota hojiitti galchuu, industirii godoo kilaasteroota jiran leenjii ogummaa garaagaraa dandeettii raawwachiisummaa isaanii dabalan taasifamuu akka ciminaatti ibsuun galmee fi calallii hojii barbaadaa yeroon xumuruu dhabuu, gabaasni qulqullina dhabuu, manni maree carraa hojii uumuu sadarkaa hundatti akkaataa walfakkaataa ta'een gaggeessuu dhabuu, humni namaa gahaa ta'e jiraachuu dhabuu, hojii dhabdoota akkaataa barbaadamuun hojii keessa galchuu dhabuu akka hanqinaatti ibsameera. Diiniin kolleejjii Poolitekniika Adaamaa obbo Daalee Jaamboo gabaasa dhiyeessan keessaa ijoon carraa hojii baay'ina qulqullina ariitii fi kalaqa dabaluun teekinooloojii waliin tarkaanfachuun walitti hidhamiinsa gabaa uumuun oomishaalee oomishni agiroo piroosesii gochuun gara alaatti erguun jijjiiramoota addunyaan irra geesse waliin dorgomuun murteessaa ta'uu ibsan. Hojiileen Poolitekniika Adaamaa bara 2016 keessatti karoorfatee hojjechaa jiruun jalqabaa humna namaa leenjiin ga'oomsuu, qorannoowwan garaagaraa gaggeessuun teekinooloojii waldaalee jiraniif ceessuun inisheetivii misoomaa garaagaraa qaala'insa jireenyaa furan irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiraachuu ibsan. Hirmaattonni tokkos akka jedhanitti hojiilee inisheetivoota hirmaannaa uummataan hojjetamaa jiru raawwii gaarii ta'uu, hanqinoota jiran irratti qindoominaan hojjechuu murteessaa ta'uu ibsan. Daawwannaan hojii misoomaa kun hojii inisheetivii mootummaa naannoo keenyaa akkasumas sadarkaa magaalaatti kan hojjetamaa jiru waan ta'eef nullee sadarkaa aanaa keenyatti hojiin gurguddaa hojjenne keessaa tokko inisheetivii hojii aannanii kana jechaadha. Egaa kilaastara asitti argitan kun kilaastara horii aannaniiti. Gara sheedii 16 kan ijaarame kilaastara bakka tokkotti kan ta'e akkuma daawwachaa turre kana horiin aannanii kan galeedha. Aannan mataa isaatiin gadi bu'ee sadarkaa ammaatti sadarkaa aanaa keenyatti iddoon walitti hidhamiinsa gabaa uumamee fi itti hojjetamaa jiru ta'uu isaa jechaadha. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Abdulqaadir Xayyiboo akka jedhanitti kallattii karoora kurmaana sadaffaa keessatti inisheetiiviiwwan misoomaa garaagaraa kanneen sheedii qophaa'e keessatti dargaggoota waldaan ijaaruun hojii keessa galchuu, duula jibrii waldaaleef raabsuu gaggeessuu, maashin liizii 200 jiru waldaaleef dabarsanii kennuu, oomishaalee hojii gaanfaa, suphee, istiikii maashina qulfii wayyaa oomishu akkasumas qusannaa cimsuu liqii deebisiisuun dhimma xiyyeeffannaa argachuun hojjetamuu qabanidha jedhan. Nuti waldaa hin ijaarra. Fuuldura karoorri kenna gareen tokko ijaarudha. Ammatti garuu paayilet teestiidhaan eegalla waan jenneef kutaan magaalaa giddugala jibrii tokko ni qabaata. Giddugala miiniimiidiyaa hunduu fudhattan jedhee waan yaaduuf miiniimiidiyaa 19 waajjirri carraa hojii uumuu haandil godhee jira. Kanaan waajjira kantiibattis ka walii gallee baane. Amma dabalataan kutaa magaalaa fuula duratti iddoo biraatti miti waajjira kutaa magaalaa fuula duratti seentarii jibrii tokko qabaattu. Seentarii sanitti waldaa tokko ijaartu. Waldaa kana dubartoota fi dargaggoota walitti ijaaruu dandeettu. Nama 5 haga 10 godhuu dandeettu. Seentarii san sheediin ijaaruu dandeettu, massaawatiin ijaaruu dandeettu, bolokkeettiin ijaaruu dandeettu. Waajjira kutaa magaalaa fuula duratti ሁለት በሁለት ሶስት በሶስት ልትሆን ትችላለች። ዋን በሬዱ ሲጃርተኒ ሴንተሪ ጅብሪ ፊ ፎአጎቱ ኢሺን ሱኒ ቴክስታይል ረለ ያተው አፋር ረለ ያተው ጥጢ ፊደ እችት ኩፈቴ ራብስ ኤኑፍ ወልዳቲ አና አነረት ጃርቱ አና አነረት ፓይለት ቴስት ዳፍ ወልዳ ሰዲ ጃርቱ ወልዳ ሰዲ በቃ ፌዲ ፊ ጉማን ኩን ሂንጀለ ጀተንቲ ያደኒ waldaa tokko mana walitti kaluu jirutti walitti ijaartu. Wanni ijaartan dubartoota. Dubartoonni kun dhufanii jibrii kana asii fudhatanii mana isaanitti waan hojjetanii deebi'anii eenyuuf dhiyeessu qulqullinni isaa eegame warruma waldaa seentarii isin bira jiru sanii dhiyeessu.
warri garmantii kenna ka gaabiidhaan ka amma maashina booda isin agarsiisa daalen faa tolchaa jiran kanaaf dhiyeessan immoo ijoolluma jaan kutaa magaalatti ijaarre kanatu xixii gara jibriitti jijjiirame kana kolleejiif dhiyeessaa jechuudha. Kolleejiin gaabii dhayeet dha'us leenjiseet gabaanni dhiyeessa. Xumura gamaggamichaan booda hojiileen isheetivoota misooma garaagaraa magaalicha keessatti hojjechuun waldaalee bu'aa gaarii galmeessaa jiran daawwataniiru.